Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anulee global media irraa odeeffannoo qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Gama odeeffannootti isin dabarsuun duratti ummanni Oromoo hundi keessanuu baga ayyaana irreechaa aadaa Oromoo irree fi gaachana Oromoo lafa ummanni Oromoo itti wal ga'ee ciminaa fi jabina isaa diinatti agarsiisu irreechaa bara 2014tiin isin ga'ee jecha odeeffannoo kenna guyyaa har'aa keessatti odeeffannoolee waa'ee irreechaatiin wal qabatan odeeffannoowwan jajjabaa gama keessan dhiyeessina. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhaa jecha amma kallattii gara odeeffannootti isin ceesifna. Dirreem ayyaana irreechaa naannawaa Hora Finfinneetti argamu waraana mootummaatiin marfamee guutameetii jira. Sadarkaa kanatti waraanni naannoo san Marsee maaliif argame wanti jedhus yaaddoo guddaadha. Waraanni kun naannoo kanatti Marsee kan argameef waa lama jechuudhaan immoo namooti yaada isaanii kennataatii jiru. Yaanni jalqabaa waraanni kun naannoo kanatti kan argameef yoo tasa qeerroon achitti bahu kun mootummaa kan mormu yoo taate maqaa mootummaa kanaa kan balleessu yoo taate waraanni kun qeerroowwan sanniin qabee hidhuudhaaf yoo ka humnaa ol taate immoo achumatti rasaasan fixuudha jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kennaatii jiru. Kennuu qofa osoo hin ta'in yaada kanas mormaatii jiru. Irreechi lafaa qeerroon margaa fi bishaan marga jiidhaa qabatee dhaqu malee bakka matarayyasaa fi bireenii akkasuma taankiin itti bobba'u miti jechuudhaan mormaatii jiru. Irreechi lafa nagaati malee lafa waraanni kun hundi keessa buufatuuti miti. Foollee fi abbootiin gadaa maal dalagan jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kennaatii jiru. Irreecha irratti waraanni kun hundi bobba'ee argamuun sirrii miti. Mootummaan kun sodaa guddaa qaba qeerroo irraa jechuudhaan yaada isaanii kennataatii jiru. Kuni yaada warra gama tokkootiin dhiyaatudha. Warra yaada gama kaaniin dhiyeessan immootu kuni maal rakkoo qaba? Irreechi nagahaan akka kabajamuu fi waraanni kuni dirqama fudhatee asitti bahee warra irreecha kana dhufu balaa irraa eeguun maal rakkoo qaba? Ummata miliyoona 2-3 lakkaawamuu kan lafa sanitti walitti qabamu eegumsa tokko malee akkanooti nagahaan bahee haa galu jechuun baay'ee ulfaata. Yoo ummata san irra rakkoon tokko gahe boru mootummaa komachuufi malee kuni irreechaaf yaadaniitii miti jechuudhaanis yaada kennaatii jiru. Nama hangas baay'atu san keessatti osoo tasaa namni wayii rakkoo kakaasu taate eenyutu nama rakkoo kaa'esan barbaadee qabee seera jala oolcha. Irreecha kana irratti xiqqaa guddatu argama, nama kabaja qabutu argama, qeerrootu argama, warra hoggansa mootummaa irra jirantu argama, abbootii gadaa, abbootii siinqetu argama, lafa fagoo deemee dhufutu argama. Warra lafa fagoo deemee dhufu kana qaamni nageenyaa yoo nageenya isaanii hin tiksin akkamitti irreechi nagaan irreenfatama? Kuni waan mormamuu hin qabne. Qaamni nagayaa lafa sanitti argamee warra irreecha dirree jeequmsaa gochuu barbaadu tarkaanfii seeraa jalaa oolchuu akka qabu kuni waan jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan immootu namooti hedduun immootu yaada akka kanaa kennu. Yaadoti gurguddoon irreecha irratti ka'an kan jalqaba isinii kaase fi kan amma isinii kaase kanaadha. Haa ta'u garuu warri mootummaa deeggaranii fi warri mootummaa keessa jiran immootu wayyaaneen magaalaa Finfinnee dirree jeequmsaa gochuudhaaf lola naannoo isii keessatti gaggeeffamaa jiru gara magaalaa Finfinnee gara Oromiyaatti fiduudhaaf Oromiyaa dirree waraanaa gochuudhaaf irreecha kanarratti waan akka boombii wantoota garagaraa darbachuun waan maluufi uummata kanarraan balaa garagaraa gahuun waan maluufi warri badee balleessu warri badee ufii badee namas balleessan erguudhaan as keessatti fanjii garagaraa yoo dhoofte ummati rakkoo irra bu'uu waan maluuf nagaya ummatichaa eeguudhaaf qaamni nageenyaa achitti bobba'uun dirqama guddaadha. Mootummaan dirqamni isaa guddaan nagaya ummata isaa eegsisuudha jechuudhaanis dubbatu warri mootummaa deeggaruu fi warri mootummaa keessa jiran. Kanas haa ta'u sanis haa ta'u ummanni keenya waraanni asitti argame kuni yoo tasa warra irreecha keessa namni mootummaa kana mormu jiraate yookaan akkuma warri mootummaa jedhu kuni warri irreecha jeequu barbaadan yoo kan jiraatu taate ummata irreechaaf baheerra balaa guddaa dhaqqabsiisuu waan maluuf waraanni kuni ummanni keenya of eeggannoodhaan irreeffadhaa, eenyummaa keessan ibsaa, aadaa keessan guddisaa, oromummaa keessan kabachiisaa dhaamsaa kennam.
Egaa waa'ee waraana kanaa hangana erga jennee booda mootu fooramiin ayyaana irreechaa magaalaa Finfinnee hoteela Shaaraatanitti bifa nama gammachiisuun kabajameetii jira. Opiniyoon irraa maal akka argattee hin beekne fuula jijjiirattee afaan Oromoo haasa'uudhaan waa'ee eenyummaa Oromootiif haasoyte. Ayyaana irreechaa akka aadaa Oromoo guddaa ta'ettis himte. Opiniyoon ittiin ummata Oromoo gowwoomsuuf haa ta'u maaliif akka ta'e hin beeku fooramicha guyyaa har'aa irratti wanta nama gammachiisutu dubbatamaa ture. Warri bilxiginnaa yeroodhaaf qalbii ummata Oromoo butuudhaafis haa ta'u dhugumaa onnee irraa yaadanis haa ta'u wanti adda dalagamee waan gaariidha. Fooramii kanarratti hayyootiin Oromoo waa'ee irreechaa ka'umsa irreechaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessaniitii jiru. Waraqaa qorannoo kanas kan dhiyeesse nama lama. Akkasuma waraqaa qorannoo kanarratti irreechi har'aa miti kan eegale yoo xiqqaate waggaa 1100 bara dhaloota Kiristoosiin dura gara waggaa 1000tti eegale jechuudhaan yaada isaanii kennataniitii jiru. Ammas waa'ee sirna gadaa waa'ee irreechaa sirna barnoota biyyattii keessatti hammatamee seeraan barsiifamuu qaba jechuudhaanis qorattoonni kunniin waraqaa dhiyeessan irratti yaada kana kaasaniitii jiru. Gama biraatiin Shimallis Abdiisaa fi Adaanach Abeebeetu haasawa taasise. Shimallis Abdiisaa waa'ee ayyaana irreechaa dubbatee waa'ee Oromummaa dubbatee Itoophiyaa guddoo hin ijaarraa guddummaa kenna isa duriitti hin deebifne jechuun Itoophiyaa dullatti miiliksan osoo hin taane Itoophiyaa Oromoo urgooftu Itoophiyaa irreecha ofii kabajattu Itoophiyaa Oromummaa ofii calaqqisiiftu ni deebisna jechuudha. Waggaa dhibbaa ol hora Finfinneetti irreecha akka hin kabajneef dhorkamneeti turre. Garuu amma kinooti urga Dr. Abiy Ahmad aangootti dhufe ummati Oromoo hora Finfinnee magaalaa Finfinnee walakkaatti irreecha isaa kabaja. Itoophiyaan guddoon nuti baannu sun kana jechuudhaan jala mureetiin dubbateeti jira. Akkasuma waa'ee sirna gadaa waa hedduus kaaseeti jira. Shimallis Abdiisaa Oromoo gowwoomsuuf haa ta'u dhugaan onnee irraa haa dubbatu haasofni guyyaa irraa taasise haasawa Oromummaa cimsuudhaan garuu kuni gowwoomsaa fakkaata. Amala bilxiginnaatii fi waan jarri irraa haasan yoo kan laallamu taate waliif haalladha. Garuu wanni har'a isaan haasan yoo onnee irraa kan ta'u taate baay'ee nama gammachiisa waan jajjabeeffamuu qabuudhas jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kennataati jiru. Gama biraatiin haasawa kan taasise Aadde Adaanach Abeebeeti. Aadde Adaanach Abeebee baga geenne erga jettee booda ayyaana irreechaa kana irratti wanti hundi ni tola. Ayyaanni irreechaa jaalala jechuudhaan himte. Adaanach Abeebee itti dabaluudhaanis waan tokko waan baay'ee nama gammachiisu ka dubbatte keessaa ayyaanni irreechaa waggoota hedduuf lafa kanatti akka hin kabajamne dhorkamee ture. Namooti magaalaa kanaas beekanis haa ta'anii wallaalaan irreecha kana maqaa balleessaa turan. Hojii seexaanaati maal jedhaa turan. Irreechi hojii seexaanaa osoo hin taane hojii Oromummaati. Hojii eenyummaan kun itti calaqqisu manni magaalaa Finfinnee kana beekee deemuu qaba. Irreecha kana booda balleessuun hin danda'amu. Waggoota dhibbaa oliif balleessuudhaaf yaalamee dadhabameera. Garuu kana booda irreechi cimee itti fuma malee baduu hin danda'u jechuudhaan haasawa akkasiisan taasifteetii jirti Aadde Adaanach Abeebee. Aadde Adaanach Abeebee uummata gowwoomsuudhaaf haasawa Oromummaa kana taasifte malee Aadde Adaanach Abeebee nama gaarii taateti miti jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii kennataati jiru. Gama biraatiin immootu Oromoon duudhaalee nagahaa araaraa jaalalaa fi obbolummaa ijaaran hedduudhaan ummata badhaadheedha. Ayyaanni irreechaa duudhaalee kanaan kan guutamedha. Ummati Oromoo irreechaa kunuunsee Itoophiyaanota dhaalchisuu isaatiif kabajatu isaaf mala. Itoophiyaanonni martinuu baga guyyaa kabaja ayyaana irreechaa geessan baga gammaddan jechuun fedha. Ayyaanni irreechaa ayyaana hunda keenyaati. Irreechi ayyaana galateeffannaa fi dhugeeffannaa waaqaati. Irreechi ayyaana nagaa waaqaa humna hundaa ol qabu gamtaan malkaa bu'ee tulluu bahee uumamaa qabatee uumaa galateeffata dhugeeffata kadhata kennaa kabajamaa uumaarraa argatee ni raajeffata ni dhugeeffata walumaa fi waliin jireenya uumamaa dinqifachaa uumamaa qabatee uumaaf galata galcha. Waaqni irreecha magarse namarraa galata argata. Namni ammoo jiidhaa uumaan isaaf kenne qabatee uumama dinqisiifata. Uumaa galateeffata. Namni irreeffatu waliif ollaaf ilaaf manaaf biyyaaf ila alaalaaf nagaa ta'uu qaba. Irreechi riqicha uumamaa fi uumama wal qunnamsiisudha. Waaqni safuu ittiin uumama sirneessa qajeelchu qaba. Safuun uumama kunis akka sirneeffamee ture sanatti akka fulla'u kadhata.
Nageenyi araarri jaalalli obbolummaa tokkummaan duudhaalee ijoo ayyaana irreechaati. Ayyaanni irreechaa guyyaa eebbaati, guyyaa kadhannaati, guyyaa galataati, guyyaa araaraati, guyyaa nageenyaati, guyyaa jaalalaati, guyyaa tokkummaati, guyyaa obbolummaati, guyyaa dhiifamaati, guyyaa waadaati. Oromoon nageenya walitti dhufeenya namaa fi uumamaa, hormaata fayyaa, callaa beellada, rooba, qilleensa, bosona, ijoollee, maatii, qe'ee, gosa biyya isaatiif akkasumas addunyaa fi dhala namaaf maraaf haala aadaa isaatiin waaqa isaa galateeffata, ni kadhata, ni eebbisa. Irreechi ayyaana ce'umsaati. Misiraachoo ganna bacaqii keessaa gara ifa birraatti ce'u irreechaan labsama. Dukkana irraa ifaatti, jibba irraa jaalalaatti, diinummaa irraa obbolummaatti, gadadoo irraa badhaadhinaatti, lola irraa araaraatti, haaloo irraa dhiifamaatti, hammeenya irraa qaroomaatti, tuffii irraa gara wal kabajuutti, waca irraa ilaaf ilaameetti, wal dhageeffachuutti, walitti aaruu irraa walii obsuutti ce'uudha. Ce'umsi rakkoo ni qabdi. Rakkoo aaruu, rakkoo gamaan, dukkana gamanaan, hurrii gamaan abiddatu jira. Irreechi abdiidha. Oromoon irreecha keessatti mul'ata waloo akeeka. Irreechi qulqullina qaamaa fi sammuuti. Niira gammachuu fi nagaatiin kabajama. Irreeffannaan namni wal dhabe araaramee jibbaa fi jallina gadoo fi daba irraa qulqullaa'ee jaalalaaf gammachuun gamtaan kabajama. Seerri uumamaa akka hin dabne, uumaan uumamatti akka garaa hin jabaanneef waaqa kadhachuudha. Kanaafuu irreechi araara, nagaa fi jaalala, tokkummaadha. Santu seera, duudhaa, safuu, kudhaamata sirna gadaati. Atoomni uumamaaf nama madda guddinaa fi badhaadhinaati. Hiree uumaan nuuf kenne beekuun dhangaa inni nu badhaasetti fayyadamuun ammoo qaroominni aadaan qabnuun jabaannee yoo hojjenne dirree hundarratti ni injifanna, ni milkoofna. Duudhaa fi sonni tokkummaan keenya Itoophiyaadha darbee Afrikaa ijaaruuf humna guddaadha. Ilaa fi ilaameen safuu duudhaan dhidhiibuu qabna. Diddaa gorfachuu fi gumiitti dhiyeeffachuutu furmaata. Jabaa ofii faarsuun, hawwii gaarii waliif ibsuun guddummaadha. Oolmaa gaariif wal galateeffachuu fi imaanaa walirraa kaahachuunis murteessaadha. Irreecha irratti gammachuu waan gaarii argachuutu leellifama. Abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, qeerroo fi qarreen, gaheessis gameessis ayyaana irreechaa irratti huccuu aadaatiin faayamanii safuu fi sonaalee ayyaanichaa eeganii miidhaganii kabajatu. Sirbaa fi weedduu aadaa saniin eenyummaa Oromoo addunyaatti mul'isuun tokkummaa, obbolummaa, jaalalaa fi kabaja seenaa waloo yaadatu, ni haaromfatu. Kabaja heddumina aadaa fi amantaaf qaban mirkaneeffatu. Tokkummaa, obbolummaa, duudhaalee irreechaa bu'uureffatan Oromiyaan ni ijaaru, Itoophiyaan ni utubu. Walta'iinsi saboota sablammoota uummattoota Itoophiyaa riqichaa cimaa ni ta'u. Irreeffannaan ayyaana galateeffannaa uumaaf dhihaatu waan ta'eef ayyaana Oromoon qofti kabaju miti. Sabooti, sablammootii fi uummattoota Itoophiyaa hundi duudhaalee irreechaa ni qooddatu. Irreechi waltajjii waloo sabootaaf sablammoota Itoophiyaa aadaa, uffannaa, faaya, sirba, ragada, eenyummaa isaanii itti ibsatan ta'aa dhufeera. Kanaaf irreechi ayyaana sabootaa sablammoota uummattoota Itoophiyaa hunda ta'eera. Waggoottan muraasa asitti turistoota fagootii fi dippiloomaatota biyyoota hawwachaa jira. Har'as namni irreecha beeku nagaa lallaba, jaalalaa fi tokkummaaf waltumsa, obbolummaa utuba. Irreessi irreedha, irreen jabaadha, irreen tokkummaadha, tokkummaan humnaadha, humni beekumsaadha, beekumsi hayyummaadha, tokkummaan hundeedha, hundeen oromummaadha, oromummaan gadaadha. Irreessi utubaadha, irreessi irree isaati, irreen kan waaqaati, waaqni dhugaadha. Irreechi dhugeeffannaadha. Oromoon dhugaa qaba. Biyyi keenya Itoophiyaan dhugaa qabdi. Dhugaan mo'ataadha. Mo'achaa ni ceena, ce'aa ni moona, bakka yaadne ni geenya jechuudhaan ergaa baga keettanii Dr. Abiy Ahmed bifa kanaan uummata Oromootiif dabarseeti jira. Barruun isaa dheeraadha. Ani haganuma irraa gurra isin buuse. Amma sirna deebiidhaan uummati Oromoo baga ayyaana irreechaa bara 2014 geettan jecha burganama taatee irreechaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.